President Lammadaan carraa kana waan naa kennaniif galatoomaa isaaniin jechuun barbaada. Uummanni keenya irra waa'een biyya keenyaa naannoo keenyaa siyaasa keenyaa nu galcha jettanii iddoo kanatti argamtanis hundumti keessan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Wanta har'a haasa'ame keessaatii wantoota irratti walii galle baay'ee qabna. Tokkoffaa biyya kana keessa Oromiyaa keessa har'a jijjiiramni jiraachuusaa waan hundumti keenya irratti walii galu nutti fakkaata. Jijjiiramni jira. Waggaa har'a waan biraa keessa turre har'a waan biraa keessa jira. Waggaa har'a sodaa guddaa keessa turre. Namoonni baay'een hidhaa keessa turre. Namoonni baay'een immoo biyya alaa turtan. Warri biyya kana keessa jirtanis boguu keessan gadi qabatanii salphatanii biyya kana keessa jiraachaa turtan. Kun hundumtuu beekamaadha. Har'a garuu haala addaa keessa jira. Kun hundumtuu qabsoo uummata keenyaan ta'e qabsoo hunduma keenyaatiin ta'e. Kanatti anatu irra gatii itti kafalee natu itti baasee nami jedhu sin jiru yoo jiraates dhugaa miti. Kun hin jiru hunduma keenyaatu itti dadhabee waan ta'eef. Egaa jijjiiramni jira. Jijjiiramni kun immoo nu fayyadamoo nu fayyadu yeroo jennu nu fayyada jennee sirratti walii galleerra. Kun walii galtee isa lammaffaati. Jijjiiramni kun nu fayyada. Sababii nu fayyaduuf immoo tikfachuu qabnas jennee walii galleerra. Tikfachuu qabna kana. Kanaatiif hundumti keenya qooda qabnaa jechuudha. Jijjiirama kana keessa rakkoon jiraachuusaa sirratti walii galleerra. Rakkoon kun immoo tokko keessoo keenyaati madda. Lammaffaan immoo warri jijjiirama kana hin feene haalli duraa akka itti fufu warri barbaadan rakkoo kana akka isaan uumaa jiranis barreerra. Haa ta'u iyyuu malee ammas kana nuti ormatti quba qabuu hin dandeenyu. Ormi nu caalee, yaada nu caalee, ogummaa nu caalee, mala nu caalee nuun wal nu lolchiisuu danda'eera taanaan ammas caalabneerra jechuudha. Waan ittiin of jennus hin qabnu. Nuti uummata guddaadhaa, uummata akkanaati, uummata beekaadhaa, beekuu qabna, jaarsolii qabna, abbootii amantii qabna, abbootii gadaa qabna, maal waan jennu hin qabnu. Nu caalanii wal nu lolchiisu taanaan har'as wal nu nyaachisu taanaan nu caalaniiru. Maal isaati jaarsoliin keenya maal isaaniiti hooggantoonni keenya beektoonni keenya eessa jiru? Ammas wal lolla taanaan jechuudha. Kan nu arginu garuu kanadha. Waggaa darbe waan lollu beekna turre har'a garuu abbaa lollu hin beeknu. Qabsoon keenya kallattii tokkoon deema ture waggaa darbe. Diina irratti warra nu hacuuca irratti warra nu saame irratti warra eenyummaa keenya cabse irratti warra nu salphise irratti ture. Har'a immoo eenyu irratti duulaa jira? Walii keenya irratti. Caalabnee irraa rastaanaan jechuudha. Kanaaf kun dhaabbachuu qaba. Uummata beekaadha yoo ta'an, uummata wal dhageenyu yoo ta'an kun dhaabbachuu qaba. Tarkaanfiin ni jalqaba maal ta'uu qaba? Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamu bakka hundumaatti iyyuu dhaabbachuu qaba. Waggaa darbe waggootan darban nuyi barnoota irra hin turre, daldalaan turre, qotaan turre, nagaadhaan jiraachaan turre, biyya keenya misoomfachaan turre. Har'as ittiin jiru. Har'as qotaan jiru, daldalaan jiru. Har'as hojjechaan jiru. Barattooti keenya mana barnootaa jiran har'as. Yeroo darbe nama irratti qabannu qabna turre har'a garuu hin qabnu. Nama komannu hin qabnu har'a walii keenya irraan kanaaf. Kanaatiif dhaabbachuu qaba. Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamu dhaabbachuu qaba. Kanaaf immoo hundumti keenya dhaabbileen siyaasaas namoonnis akka dhuunfaatti hundumti keenya kana keessatti qooda fudhachuu qaba. Kanaatiif waan dubbachuun nurra jiru tokko tokko utuu hin dubbatin darbuunis sirrii miti. Walitti himuun barbaachisaadha. Dhaabbilee siyaasaa gidduu har'as haa xinnaatu haa guddatu waliin morkiin jira waliin dorgommiin jira. Garuu kun immoo nu miidhaa jennee fudhanneerra. Nu miidhaa wal dorgommiidhuma isitti deemnu sanaan iyyuu nu hin ga'u. Isaa asitti nu hambisuu jira, biyyas diiguuf jira, tokkummaa keenyas diiguuf jira jechuudha. Fakkeenyaatiif yeroo darbe dhaabbileen biyya keessatti yeroo deebi'an, dhaabbileen siyaasaa biyyatti yeroo deebi'an wantoonni waadaa galamee sila ka'eera. Hundumtuu nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyyatti gale.
Kana dhageenye hundumti keenya gammanneerra, sabis gammadeera. Hin boqonne nagaa arganne alana jedhee hundumtuu gammadeera. Garuu ammas nagaa argachuu hin dandeenye. Ammas uummati keenya boqotuu hin dandeenye. Nuti har'a iddoo kana nagaatiin teenya dhiyaa kun guutummaan isaa jeequmsa keessa jira. Ilmaan keenya har'allee walii keenyaan du'aa jiru. Oromoodhaan du'aa jiru jechuudha. Walis ajjeesaa jiru. Wal shakkiin isa waggaa darbee caalaa har'a Oromoo gidduu keessa mul'ataa jira. Kun sababii maaliitiif ta'e? Yeroo darbee dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deebi'an hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maknee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galteen ture. Kanadha kan nuti dhageenye, kan gammannees kana ture. Kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjiniin adda baasuun hin danda'amne. Kanaatiif Ormis kanaan qabatee ittiin nu keessa deemaa jira, ittiin nu ajjeesaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dafanii xumurachuu dadhaban? Utuu dubbii kanatti yeroo otoo ittiin kennin ammas dubbii kana dafanii xumurachuu qabu. Akka waliigaltee isaaniitti dubbii kana hin xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irraati adda baafannus hin qabnu. Kanaatiif waliigalteen isaan achi waliigalanii dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'aa akka kaleessaa dheebotaa akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalamaa akka inni jiraatu hin barbaannu. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraadha kan nuti jedhu. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka riphee lolaatti namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofii isaaniis rakkachaa sababii isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun nurra jiru waraanni biyya keenyatti keessatti geggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanillee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu. Kana ta'uu baannaan eenyu rakkoo akka uumaa jiru gara fuulduraatti adda baasanii saaxilanii uummatatti himuunis barbaachisaa ta'a. Akka kanaatti barabaraatiin uummanni kun jeeqamaa hafuu irra jira jedhee yaadu gara kootti. Sababii kanaaf wanti gochuun nurra jiru amma jijjiirama kana tumsuun deeggaruun dirqama keenyadha. Jijjiirami kun kufee jennaan kufaatii saba keenyaati, kufaatii hunduma keenyaati. Rakkoo kaleessa nu dachaa turerra, hacuuccaa kaleessa nurra turerra dachaa meeqaan deebi'ee nutti dhufuudhaatiif jira. Akka uummataattis itti fufuu dhiisuu yoo dandeenya jechuudha. Badiidhaatiif deemna. Kanaatiif hundumti keenya kana beennee kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Dhaabbilee siyaasaa kanneenis jajjabeessuun barbaachisaadha. Warri tokko ta'uudhaaf deemanis gara tokkotti deemuun dhaabbilee siyaasaa lakkoofsa isaanii xiqqeessuun uummata keenya akka afaan fachoofneef nu gargaara. Kanaatiif ammas irra deebi'ee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa dubbii keessan dafaatii nu xumuraa jechuun barbaada. Fayyaa ta'a.